Bismillah, maasha'Allah, tabaarakallah. Egaa waan hundaa daddalagnee geessine booda akkanatti qophii taasisnee irraa guyyaan guyyaa sanbata yookaan immoo guyyaa boqonnaa jedhama malee dhugaa dubbachuuf guyyaan sanbataaf qidaamee guyyaa hojiin akkaan namatti baa'atudha. Hojiin akkamii hojjettanii hojii mana keessaa jechuudha. Hordoftoota kiyya hundumaaf haga xumura viidiyoo kiyyaatti waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtanii fayyaa keessanii alaamanni sa'a namni keessan dalagaa fi an akkam sinjaana bira bareedu alhamdulillah isin birallee bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa akkuma ganama ciree nyaannee waan ciree dalagnee geessinee buna dhugnee geessinee booda ibidda kan akkana baasee hixaana keessa godhee mana keessa aaru hixaana hedduu jaaladha mana keessa aarsu keessattuu amma bakuura amma hiqaan dhuftatanii maashaallah waqa hedduu jaaladha. haa ta'uutii qunceen burtukaana illee jira hixaana gosa hedduu jira ka hixaana akkana isiniin hin jehu kan miksi yookaan immoo gosa hedduu irraa walitti qophaa'uun illee na biratti ni argatta yoo barbaadan heeloo jettanii maatii keessaniif sarpiraayiz gochuu dandeettan aspeezaa wajji jechuudha. Hundumaafuu hixaana akkasii saaloon eega kaa'een booda kallattii mangara kushiinaa deemee yookaan bakka nyaatatti bilcheessu seenee waan tokko laalee waan tokko dalaguudhaaf deemuutti osoo jiru gara gibbii gabbahee bahutti jira. Waan dalagamu lallaalee kabitamuu qabu kan hin jirre fiduuf jechuudha achi gara gulliitii jedhana garas deemuu fi bahee akkanatti deddeemutti jira. Baay'een keessanii warroonni chaanaala kanaa fi haaraa taatanii jirtan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a ni jirta waan ta'eef baay'een keessanii viidiyoo kiyya ni ilaaltanii garuu subscribe godhaa hin jirtanii subscribe godhaan isin hin jaachumaan immoo viidiyoo bareedaa qabadhee isin dhufa inshallah haga xumuraatti tura like share subscribe akkasumas yaada keessan barreessuu hin dagatinaa hordoftoota kiyya hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Egaa sagalee amma irratti hidhaa jira. Viidiyoon kun kan waraabame guyyaa sanbataati jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Guyyaa sanbataa oolmaa kiyya guyyaa sanbataa isiniif qooduuf waraabee ture garuu gadi dhiisuuf naaf hin tolle. Har'a gadhiisaa jira. Kushiinaa waan fakkaatus jedha. Na duuba achi hin ilaalinaan isiniin jaa meeshaan akkanatti ol guute dhugaa dubbachuufi. Meeshaa yeroon jechuun ka cireellee oomishan cireen booda kamisallee oomishan cireensaa booda akkas laaqana irbaan yeroon dhiqama jechuudha. Amma kuni ka ganamatti qopheessinee ka ganamatti nyaannee keessatti kakkaasaa jirtu jechuudha. Obboleettii kama ganamaati kan dhiqamee ka ganamatti amma kallattiimaan kana kennee jedhamu booda namni kun isin meeshaa dhiquu danda'anii mootu laaqana hojjechuuf kanaafuu ani dalagatti seenu ani ittoo dalaguu deema isin meeshaa dhiquudhaan saawwan dura qulqulleessee hidhaana keessa arsee baay'ee jechuudha. Egaa akka isin jaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kan asitti waan ajaa'ibu immoo qaaraa bitee qaaraa biyya kana hedduu dhugaatisallee jechuudha. Gaggabaabaa wayitii. Ara wuddii firee meeqa jedhee lakkaa'umaaf deemee firii 20 hin bite. Firee 9. Qoolli quxarstiin. Baay'ee wuddii kiiloo meeqa akka ta'e hin beeku garuu. 9 firee qaaraa 20 bir. Allaayii wayi. Egaa akkasii kanneen keessa amma kallattii mangara shunkurtii qanxisuutti dabara. Asitti immoo foon dura akkana qophaa'ee firiijii keessa ture. Ka goraddi godhamee jechuudha foon diimaan mummuramee jumuletti akkasumatti firiijii kaa'ee ture namaan kun agartanii akkanatti mummure haga inni baradoo kana gannaa dhiyeessu bishaan keessa kaa'eetiin kallattii shunkurtii qanxisee daakuudhaa deemee jiru. Guyyaa sanbataati yookaan immoo uhudii jechuudha hordoftoota kiyya. Shaashampaa jedha laayik ishee gochuuf hin dagatinaa kaarra isin bira ga'ummoo haadha guyyaa lammaffoo haa ta'u guyyaa lama dura kan waraabame sagalee immoo amma irratti hidhaa jira. Egaa ka viidiyoo nyaataa kana warra hojjettan warri poostiin kun hojiidha jennetti malee dansaa miti. Haa ta'uti egaa yeroo dabareen booda gadhiisuun bareedaadha jedhee yaadan akka yaada kiyyaatti. Kanaaf guyyaa lama dura waraabame jechuu barbaadetti hundumaafuu akkanatti foon egaa bishaanitti naqeen booda asitti immoo shunkurtii kee quunnisee daakuudhaaf deema. Meeshaa agaslaa hin eegallee kun bishaan fixaa jira jechuudha bakka kanatti maashaallah tabaarakallah. Egaa si kallattii mangara viidiyootti isin dabarsa. Let's go. Kunoo hamma akkuma argitan kana gara viidiyoo deemaa jira shunkurtii quunnisuudha deema. Ittoo gosa lama sadii hojjechuudha deema. Kanaaf barkatti godhee shunkurtii kana akkuma jiruun quunnisee daakee bakkuma takkatti egaa daakeen booda addaan qooda. Maashaallah tabaarakallah maashina shunkurtii kana wallahi warri bitatiin bitadhaa maashaallah tabaarakallah jechuun hedduu dinqisiifadha. Akkana natti fakkaatu jabinni isaa foon daakuu barbaadanii foon goraddi gootanii keessa keettan taanaan oomasaan shaa godha isin daaka garuu daftanii ittiin daakina hin oo'a jechuudha. Ammaan tana shunkurtii kana bulleessinee walitti deebinaa laayik gochuun dagatina.
Egaa akkuma argitan kan hordoftoota kiyyaa haala dansaa ta'een naanna'aa ka'ee jira. Wanni iddoo toleen keessaa immoo tokko baay'ee yeroo isinitti fudhatu sakandii keessatti gizee lama sadii qof gizee lama qof sadii yoo guddate yoo qabda yoom isaan isin bulleessa akkaataa bulleessuu isin barbaadanii sirri daqa godhuu barbaadan masmara lamaa san qaqqabdanii yommuu jiddu galeessa ta'e immoo masmara tokko saniini akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa kanaaf meeshaalee mana keessa yeroo tokko amma maashina shunkurtii kana qarshii kuma afuriin bitadhe. Ja'a afurii shan ja'a torba waggaa tokko tajaajila miidhamtuu miti jechuudha. Maaliif meeshaan hundi tabalasha'uu miti garuu waan tokko faayidaa isaa san akka ati barbaadisanii si gammachiisee yoo tabalasha'e illee waamte akkas jedheeti yaadanii maaliif meeshaadha yeroo tokko takka namni yoo akkas jettee ta'u meeshaa kanaan bareedisanii jedhee miti inuman tabalasha'u jechuu kiyyaa miti garuu hagatti itti fayyadamtan san naamusaan akka barbaadanitti itti gammadanii yoo itti fayyadamtanii yeroo booda tabalasha'e illee homaa miti yookaan hojjechiifamtanii hojjechiifattanii yookaan immoo kabira bittan jechuudha. Maaliif ilmi namaatu bakka dhaabbataa miti nuti iyyuu jechuudha nafseen teennaa yoo kanaaf haga argatti bareedaadha. Hagamtuun isaa waggaa gahuuf deemanatti fakkaate akkanis jaa kanaaf namoonni meeshaalee mana keessaa babbareeda barbaadan biratanii argatanii lakkoofsa kiyya kun asirraa fudhatanii karaa waasaappiitiin heeloo jechuu dandeettanii meeshaalee mana keessaa farniicharaa akkasumallee mootu meeshaalee mukaa namoonni baay'ee waan dalagu isinitti fakkaatu garuu ajajaan hin dalagaa viidiyoo gisee baay'ee godhuunatti waan hin tollee fi meeshaa mana keessaa amma inumaayyuu beekamaadha meeshaan kiyya jaalatamaa filatamaadha oomishee osoo hin taane kan jiru keessaa bareeda isinii filadhee isinii fichisiisa jechuudha hordoftoota kiyyaa akkuma waan kiyyaatitti kanaaf karaa keessaatiin heloo jedha. Egaa haasawa gara viidiyootti deebi'aa qullubbii adii akkanatti sirreeffadhee jira amma kallattii immoo foon ciruu waliin jechuudha. Kanaaf ammallee foon kana didiqqeessinee cirree walitti dachana ammallee egaa xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura ugurta akka hin bayina viidiyoo immoo laayik sheer gochuun akka hin dagatamne mee ammallee kallattii maan foon kana cirree dachana jechuudha. Egaa luma argitan saniin foon akalaala kanaan akka nu mijatutti akka barbaannutti egaa ciccirree geessinee booda simaatii mallee fagafagee jira firee lamaan takka akkasumallee dinnichaatti makuudha deema dinnichaa kana dhedheeressellee gaggabaabsellee ciree jira jechuudha kaan dalgatta akkanatti kaan immoo dhedheeresse itti makuudha deema maalii firee ammaan tana yeroo ammaa jechuun amma guyyaa tokkotti yeroo sadii nyaata bilcheessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu anamma ittoo diimaa kana yeroo lama sadii akkanaa ta'uuf barkatti godhe dalaguudha deema waan hunda akkanatti qophii taasiseera shunkurtii bakka takkatti daakee shunkurtii kana hodhiqaate bakka sadiitti qooduudha deema xiqqoo jechuudha. Wanta birallee kan viidiyoo keessan galchinetu jira kana garuu haala kanaan eega kana mijeeffadheen booda nante ifaan baay'ee haayilii qaba istoofii tachisan ammallee deebi'ee na jalaa gube kanaaf istoofii duraanii sanitti deebi'ee jira jechuudha istoofii shaakalaa sanitti kanaafuu ammaan tana egaa sanitti qopheessee geesseen booda yoo yaadadhu ruuzii dalaguu qaba kanaafuu ruuzii akkanaan jetutti shunkurtii hidda takka qofa shunkurtii diimaa hidda takka kanatti babbaqasee jira itti aansuun kaarotillee hidda tokko yookaan firee tokko eega quncisee dhiqee qulqulleesseen booda sallee kana faqafaquudha deema gara tokkoon ruuziin dirqama diimaa hojjetee nama baradheera akkasumas istoofii duraanii sanitti fayyadamaa jira haayilii hedduu qaba tachiin suni baay'ee takka bakka irrallee qannasu haayilii hedduu qaba ifaan kun naannoo amma jiru kana haa ta'uuti distii afuuraa kanatti dalaga. Distii afuuraa kana diqqoo isa osoo beektuu hadha bita osoo jedhu osoo gammaan bitin ture diqqaa isaa jechuudha kun baay'ee guddaadha. Haa ta'u immoo kanatti godha distiiwwan guddaa hedduu jira furdaan sunniin furdaa sanitti hojjetu natti hin tolle amma jiddu galeessa mootu distii jiru keessa baay'inaan distii guddaa baay'ee qaba eegasiin booda diqqoodha jiddu galeessa kan jedhamu diqqoosi. Inshallah gaafa inni hin bitaa siifi tafuura isaanii xiqqoo bitachuu ni barbaada. Tafuura tuni sagantaadhaaf bareedduudha. Garuu deelii itti mana keessatti guyyaarraa yeroo baay'ee fayyadamu namatti hin toltu xiqqoo ni guddatte tanaa gadi inshallah ni bita. Eega zayitiin booda qullubbii adii keessa buusaa yeroo qullubbii adii foon diimaa gisee hojjedhu yeroo lamatti itti fayyadama. Jalqaba irra zayitii hojja kana tafuura isaa hedduutu akkanatti tola. Itti aansee gara dhumaatirra dalagee geessee irraa baasutti dhiyaadhalee itti godhachuudha. Zinjibila qullubbii adii itti diimaa gisee hojjedhu.
ammaan tana eega zayitiin ho'een booda dura akka inni ho'e ilaalee sirriitti hin goone ammaan tanatti godhee maal godharee waliin gahutti jira jechuudha. Hordoftoota kiyya isin bira guyyaan sanbata akkamitti dabarsitan mee guyyaa sanbata maaliin dabarsitan? Yeroo baay'ee guyyaa sanbata guyyaa boqonnaati. Guyyaa boqonnaa akka ta'u fakkeenyaaf hojii mootummaatirra namni yoo dalage guyyaa sanbataa lamaan mana oole jechuudha. Keessattuu shamarraniif guyyaa hojiin akka namatti baa'atu guyyaan sanbata jechuun dhiiraaf garuu ta'uu ni danda'a. Egaa sanbanni dirqama haadhummaa qabdii mana keessa shurri guddi jira eegasii uffata miicuu jira mana sirree waa hedduu hojiin biizii taate guyyaa sanbataa inumaa guyyaa kaan caalaa jedheeti yaada isinii hoomee akkami. Akkan isin jaa miti hojii mootummaa osoo hin ta'in amma noormaaluma mana keessatti yoo dabarsitu guyyaa sanbataa baay'ee hojii nama baa'ata keessumallee nama dhufuu danda'a ijoollee yuunifoormii qulqulleessitu jira waa hedduu jira jechuudha. Haa ta'uutii hundumaafuu shunkurtiin kennaa ala kanaan bilchaatutti jira maashaallah tabaarakallaa barbareetti go'aa deema shunkurtiin bilchaateen booda barbaree haganaa ga'uutu akka itti godhee gasii sirriitti suuta aasha'ee aqulaalla'ee walitti dachaana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa akka isin ittiin bohaarsaniif viidiyoo gad isinii dhiisaa jira. Viidiyoo tokko gadhiisanii editii go'anii waraabanii anamma waxii hojjetaa jira malee gizee matakkatti hojii lama sadii hojjetaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf adda hojii hojjetu nu addatti waan tokko mire viidiyoo waraabuun illee adda hojii biraati jechuudha. Kanaafuu baay'ee nama dadhabsiisa. Egaa barbaree fi shunkurtiin hedduun sirri bilchaateen booda timaatima ammarra itti galcha gizee baay'ee diimaa gizee hojjedhu namni hunduu akka fedhe ofiitii fi akka wanni ofiitti dalagataa miree alillee akkasi jechuudha. Jalqabarra shunkurtii qullubbii adii fi zaytiin eega danfeen booda qullubbiitti godhe gasiin booda shunkurtii itti godhe. Egaa shunkurtiin bilchaateen booda barbaree itti godha barbaree shunkurtii zaytii sirriitti eega qulqullaa'een booda timaatima gara dhumaatti irratti godha. Namni baay'een ittoo diimatti timaatima hin fayyadamu waan garuu ittoo diimaa timaatima malee abadan hin dalagu jechuudha. Namni hunduu akka baratee fi akka fedha isaati. Eegas lafee diqqoon ishii jirti keessa buusee kallattimaa diqqoo eega tureen booda foon itti godhuudha deema jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa distii kaanii beektanii hedduu bilcheessa baay'een keessan ittoo diimaa itti hojjetta jettanii dhugaa dubbachuu fi jalqabarra gizee sileessitu jechuudha. Distii kana ana kiyyatti allicaan jalqabe waan ta'eef ittoo diimaa yoo guyyaa jalqaba itti godhan baay'ee mi'eessu. Ani distii guddaa sanitti hojjedha ittoo diimaa gizee baay'ee distii furdaa sanitti jechuudha. Asirratti hojjedhee gaafa jalqabaa baay'ee akka kaanitti natti hin tolle eegasitti deddeebisee jennaan dansaadha bareedaadha. Osoo danda'amee lama bitatanii tokko ittoo diimaaf tokko immoo allichaaf osoo godhanii bareeda yoo ta'u baatillee rakkoon qabu lamaan walitti gootanii guyyaa jalqabaa sanaan mi'eessine garuu itti deddeebisee hojjedhee wanti isinitti toluun akkaataa inni ittiin bilcheessu maashaallah. Garuu immoo of eeggannoo barbaachisaa yookaan immoo itti hidhuu dhiisuudha. Yoo itti hidhuu dhiistanii akka dafee bilcheessu garuu faayidaa isaatirraa jechuun faayidaa yoo of eeggannoo sirriitti barbaada baay'ee sodaadha wallaanuyyuu ammaan tan yeroo baay'ee namni mana jiru ijoollee mana jirtu namni jechuun namni biraa fa'aa osii bira jiraatee namni irratti fayyadamne akkas ta'uu dhabuu danda'a miti ittiin hidhu jechuudha gizee baay'ee of eeggannoo godhuu barbaachisaadha. Eega foon bilchaateen booda dinnichaa itti galchee jira waxii baay'ee nama mi'aawu hedduu tokko namatti tolu amma gara bilchaatu dabaree jira jechuudha. Bilchaatuma eega inni bilchaatee fixatti dinnichaa itti godhe ittoo diimaa biratti sirriitti yoo bilchaate malee hin jaaladhu ittoo osoo sirriitti hin bilchaatiin foon keessaa jabaasu hin jaaladhu. Sirriitti haginni du'utti bilcheessa jechuudha foon. Eegas hin booda dhumarra dinnichaa itti godha yoo inni bilchaatu isaa argeen booda dinnichaa itti godhee jira akkuma argitan kana waaw maashaallah distiin qabuuf deemti. Biqoosi amma tana qullubbii fi zinjibila itti godhe amma argitan xaf keessa godhe san jechuudha. Amma immoo ashaboo itti godha keessa booda mi'eessituu jiraatitti godha. Kallattii maan bishaan dhiqoo si xabirra godhe gahee jira jechuudha. Akka dinnichaan keessatti bututuu hin qabu yoo keessa butuutti namatti hin tolu bilchaatu isaa argeen booda irraa baasuuf amma immoo itti wanni itti godhee jira mi'eessituu yookaan qimamii waxii diimaa haala kanatti godheetiin jira. Qimamiin takka waan jala dhumate haga qopheessu baay'ee yeroo natti fudhata hin qaxara jechuudha wallahi. Innaa gaafa yoo qopheessunii viidiyoo waraaba egaa warra gammaa jirtan na wajjin tuuta laayik sheer gochuun akka dagatan viidiyoon kee gara xumuraa ga'uuf deemaa jira. Ammaan tana kunoo asitti gahee jira jechuudha. Dhiyeessee isinitti agarsiisaa jira. Kallattimaan kunoo ittichi gahee jira maashaallah tabaarakallaa isinin jaa hordoftoota kiyya. Istoofii onni qalamiin baay'ee takka xuraa'ee jira kan istoofii kana irraa jijjiira. Istoofiin dhaabbataa sun dhugaa dubbachuuf umurii dheeraa qaba jechuun meeshaan isaa waan goomata kan taaneef shibooma isaa qofa san itti jijjiirtanii anama gara waggaa 4 caala jiran fakkaata shiboo garuu gizee baay'ee irraa jijjiire haa ta'utii immoo kun haga mallitti tajaajilamaa jira. Isa dalagsiifadha katachii kuni baay'ee takka jechuun onni isaa haayiliin isaa takkallee inni laayilii waan qabuuf ifa wajjin illee olirraa deemuu dhabuu danda'a. Anamma kallattimaan istoofii kan girgidirratti sakka'eeti jechuudha sirriitti kan hojjedhe distiin guddaadha. Haa ta'u ittoon keenya kana fakkaateetii jira ammaan tana
kanallee qulqulleessinee ka ganamaa sana gata qoxaxarannee ixaan asittillee deebisnee as keessa illee mana keessa bookeen hin jiraata kichin kaabineetti kana keessa bakka itti hidhattan sayyaan qulqulleessin keessa godha keessa asitti immoo waan dhugaan baxabatuudha deema jechuudha hordoftoota kiyyaa akka nu dhabnee fi akkana isin jaa akkasinitti tola akkasin bohaarsamoota akka shakkii hin qabu hundi keessanuu pilis laayikii na tuquuf hin dagatina namoonni gaafii garaagaraa qabdan karaa waasaappiitiin heeloo jedha meeshaalee mana keessa namoonni ejechuu barbaadan meeshaa babbareeda meeshaa kwaalitii isinii fida baay'een keessan suuqii keetirraa na'u suuqii keetirraa osoo hin ta'in yoo isin ejettanii maallaqa ergattanii booda meeshaa isin ordarii natti godhan san ordarii isin godhee isin fichisiisa jechuudha finfinnee irraa ammaan tana gara finfinneetti siqee jira waan ta'eef meeshaa akka bareedatti isin qopheessuu danda'a warri finfinnee irraallee duraan isin geessuuf isin jedha ammallee fagoo geessuu hin danda'u dhiyoo garuu meeshaa qopheessuu keessatti waa takka tuqaan qabu jechuudha meeshaa babbareeda isin qopheessa garuu bakka fagoo ta'e geessuu hin danda'u gisee baay'ee isin ja'a baawwan biizii ta'eefillee kun immoo tuwanii kiyya jechuudha haala kana yoo isinitti tola durii gochuu dandeettanii dhiyoo isinii geessa makiinaa kontiraata yoo ta'e wacii keessanii fagoo immoo ofumaa dhuftanii fudhattanii kanaafuu heloo jira ordarii go'aadha. Akkana kunoo eegani tasgabbaa'een booda kana fakkaata achitti mootuu waan dhugamu ijoollee juusii yookaan asiira jettan isaa isin isallee baxabbaxee asitti kunoo bakka gahee jira. Waxii yoo ga'e ufuma isaatii zayitii gubbaarratti baasa. Haala kanaan ammaan tana nyaataaf qophii taasisuu hennaan isin jaakottaa nyaadhaa haa nyaannu haa dhunnu shaashan baasadhaa ittiin boohara kuni oolmaa kiyya guyyaa sanbata dabareeti haadha gadhiisuu kiyyaaf dhiifama. Ta'u mallee qaba jechuudha viidiyoo nyaataa kana eega nyaatamee dhumame gadhiisuu qaba. Duubaan immoo kanallee hojjetaa ture foon maashina shunkurtii sanitti daakee maashaallah agartanii kitfoollee barbaadan dalagachuu ni dandeettan maashina sun sirrii daaka jechuu barbaadeeti kanaafuu bitadhaa maashina shunkurtii san isallee dalagee ture ruuziin asiin akkasii waxii diimallee kun asiin baasee jira ammaan tana nyaatuuf qophii taasisnee jirra haa nyaannu haa dhunnuun afeerraa kiyya jechuudha hordoftoota kiyyaa egaa viidiyoon kee kanarraa kanumaan xumurameeti jira hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanitti egaa oolmaa kayrii isinii faataatu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja hunda keessanuu jechuudha isin immoo yoo na jaalattan yoo na kabajan viidiyoo kee namni isin bira ga'e laayikii tuqa warri na jaalattan jedhe warri kuwwan immootu inumallee ilaaluu dhiisuu dandeettan yoo balleessa dhiifama guddaa egaa viidiyoon kee raawwateeti jira haga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti guyyaa kayrii isinii faataatu baay'ee.